عبد الله كان سينجو أتتقى أسفكات تقى أجي فكات تقى جارتي أجي فكات تقى أنا فكات تقى أجي فكات ما نجا من دمي كقبضان سمبر فكات جوميتي نوم جار سب جارتي سبني أرسني يجمع سبنا ماله أكمل دي جار سب جارتي سبني أرسني يعني نجد مجلس إسلام كان أتي جاهجين كنجار جار سب جارتي مي كذا سنة فجين أدي منيرا لا أنتو أكمل دينتاو نفرد نقول نفرد كانوا نجد مجلس كان سني بوليس صفوف يوصل نماله وان براد ميت أما هو كارون كنا مجايون مجاهم كذي فوران كذي انت لو باسي كرا في من بيري هذا شو أدمان كذي تدي كارون تدي بقى إيفاديرا لا أنت كنا بيونا وامتى أنن دي تمام لا أنت مين كجالي لا أوفيجارو وانت كلو دين تلي ما وين الرادة لا تندباتين لا وما تكون الرادة يودي سبا كذا إيسا لا سبامي دامتي قرول لغاي دامتي أكمل شيء يوم تسود دمير يوكان أتمنى رأي سبا يتين يوكان دعوا بكرة تين دعوا دين دي تمام تي أنا ما نجا قاري كنت قاعد أوفيجارو تبي قاعد لغاي تمدين قام الساعة تلي قران دعوا سوا كسيجان مدو يجافي قرواتي دبي سلال أنا أتما ست في الدين أمانة ماله أفاني كانت تيمتوما نقب ورمنا أي دورة كم جرتي ترى لا شو تلبس درب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن كبجم توتا جالتم توتا كيني بكم جرتن نجيني ربي سني راجلات يرجع كم جرتن نجيني كيسنا كمي أني نبيتني عبد الله لا نللي يوم دنا ربستني كورونا ربستني كرام اللي لنا ربستني يعني مجرا كرو كسرنا مرابسون تونا مقول سورة وبديله دلقي يراته كنا في الرأس itu tergabuni mana toko tergabung mana kayaknya tili tergabung mana haji tili miti arah tergabung mana iri tical tu tergabung mana iri tical tu awan tergabung wan ada tu wan gammacu tu kesini himufi wan gammacu kan ofi gammade isnile gammaci subjek ofi kia gammade tahu untan isnile gammacu kan akan awalin ko dokter abdi kaba kanaf awalin ko damna wan jadi tu mana kan tergabung sih maniku mana iri tical tu ti akasi ani mali fasi argama hojettani mana kanat armadura kali lengadda wan mana kanat siyame isnih mo jalkaba isnih munduratti kali lengadda wan de mayu ko rabdani jiddu haji tv jiddu mustafa akasmas mucayo mustafa be jirtusan wan jiddu jalat de matu ko qabdan jareti yada woni sunille mali da mucayo mustafa be jirtusuni haji imbetani ni dubarti argumacha imbetani amala saide yada wan garaqa bichiti wan dosun gasa bakmata takatti mucayo takatti jage salada achuma fitate malonni ni fitate wonni no ko no dira namni garana deme anumma hiriya isi wolin arabstan damatti wolin gurgurata wolin dositan jitain arabstan kun wa anku bankam mucayo yorosan garaza de turgote garaza ur malisu me an nikala hidatta nafuta damat mijaaltu bakka jirtu namu disi jette sabab mucayo san fudu nikala dachu jecha yokan turban takatti wolin jiraatu kan sanu wolin jiraatu sabab sani jecha tole jedeen jechu sabab sani tole sabab mucayo sani tole jechu isa rakan kai guyya beellameefi akkasitti jechuudha mucayyoon kaatee mucayyoo icciitii kana duuba himuuf fuudhee mucayyoo qabatee bakka daa'imni jirutti deemeeran jechuudha. Kanaaf akkuma isinuu namni hedduullee dubbataa turtanii akkuma namni dubbii kana icciitii akka dhagayetti illee dubbataa ture garuu silaa viidiyoon sun illee gadhiifamuun turre maaliif viidiyoo kana dhageeffatee irraa yaada jijjiira waan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo sun illee silaa gadhiifamuun turre maaliif jenna icciitiidha. Egaa icciitii isa waraabanii isa gaafatanii waan kana akkana jedhanii osoo kaameraa dhossanii dubbii icciitiitti afaanii isa buusanii jedhan silaa viidiyoo san gadhiisuun turre. Garuu wanni wayyaa maalti waan tokkotu wanni wayyaa jira. Telefoona Nokia qabatee deemaanii telefoona guddaa waan hin qabneef laaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanni wayyaa waan san jechuudha. Silaa waan akka icciitii qaban kana silaa icciitii qabanii hawaan akkaataa itti isa afaanii fuudhan kanallee silaa waluma qabanii haga daamatti argamtutti illee silaa viidiyoo kana waraabaniitu walii qabuu turan. Amma hoo ammoo mucayyoon viidiyoo illee gadhiiftee viidiyoo illee gadhiifame haa gadhiifamu. Garuu mucayyoon fuutee deemteertiini eessa dhageette dubbii kana ta'uu maa eessa dhageette akka amma deemanii jarri kun deemanii ol jedhanii kana yoo jettan waan jettanii na gaafattan ta'e dubbii kana Mustafaan akka waan hajjiin amma akka waan Mustafaan quba hin qabneetitti beeka. Mustafaa ammoo mucayyoon itti himteerti. Maaliif dubbii
mucayyoo tana yookaan fuudhee bakka biraatti geessee baala rakkoo irraan gahuu danda'a waan ta'eef mucayyoon fagoo irraan hordofii jettee waan kan Mustafatti illee himtee jirti. Ana immoo waan akka waa isa waliin jirutu waan na beekuuf jecha ani gargaaraa caaltuuti ammallee taanaan borullee gartaanaan akka maaliif isiin dubartiidha isiin miidhaa akka miidhamtu waan hin barbaanneef dubartii tana miidhuu hin barbaadu. Kanaaf waan Mustafaan mucayyoo kana duubaan deemaa jira. Mustafaan ammoo ana dubbii kana akka icciitiitiin na hime ana immoo dibbuu icciitii na hime kana baay'ee gammadee jechuudha baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko gammadee baay'ee dhugaa natti tolee baay'ee gammadee gammachuu kana ani garaa waa dhalli kun illee aga obsa qabuuf akka obsa qabu isinuu quba qabdanii xiqqoo dubbii kana waameeti yoo nama bilbila kiyyaa waame caaltuun naan dhuftu jedhee isiin illee na komiina irraa qabdi akkuma isin na komattan isiin illee na komatti jedhe komiina irraa qabdi waan ta'eef caaltuu waameeti gammachuu kana mee caaltuu waa akkanaati jira waa akkanaati hajjiin bakka daamatti jirtu mul'isuu deemeera akkana ibalu mul'isuu deemeera jedhee waan hunda addaan baasee itti hima jechuudha. Gammachuu kana isiin illee na waliin qoodattee isin illee kan waliin qoodattan ta'a. Inshallah ammaaf immoo aga san waliin qoodanne ammaaf caaltuun jechuudha. Warri manaa itti bilbilanii jennaani dhufaa jira karaa jira jedhanii jetteertiini. Inshallah amma aga isin dhuftutti xiqqoo kaameraa kiyya dhufadhee waa isin jettu gammachuu isiillee haga isin gammaddullee isinillee nu waliin gammada gammachuu isiillee kan waliin laata amma dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turan affeerra keenya. Sena hali jaaltu akkam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih bu? Mana sih Jota? Mana sih berada semua dia? Wari mana? Wari mana aja kalau kucing aja lepas. Ada mana sih Jota deh? Ani. Ani ya kan aku ulah di asdufera. Aku tak ulah di asdufera saya satu kali di ulah tadi mu. Ma Ferry. Wari mana sebut hati? Ferry yang kena ulah rumah. Agar undur homat tejari. Sekolah daerah tu. Ugar abdaman. Wari mana sedangkan sini? Wari mana aja aku sini aja. Mana aja lagi dem terus buat mana nak kena tu aku sering nama dua pada dem sama. La Salimi. Beta mungkin diga toko. Gara walfin nungkam no. Diga toko jadi tani gadurak kesemang kau tani. La masih mau jadi am. Wan teh dabaran agak sen air beta. Mal saya nak terus ada tu saya nak terus kesemang kau tu saya nak Jadi dulu jirun dulu mana tim tawana jadi teman dan tim terus tay. Akan ada mak jauh jadi kita nak jihan abdi ngapa? Allah, agak mah abdi orang pun semua terus nanti tadi. Semua dok saat itu odenya jadi tuan tak boleh mak dok kita. La sanim. Hajin. Jakarta. Hajin. Hajin. Wan akan mah yoro arka yoro ada be face memallaka tay wan te tu naga pati ada male. Hajin yuma kasi wan garau hinati. Sitti mata sobat mata biar sasu kan sitti mata ini sitti ni mana ini sitti mata lagi. Sang beta mereka mendana bakal libayin beku. Garuna. Bayin beku garum beta. Nano sanim beka. Mana tu ni beta mana dokter tadi kan lagi sekarang. Akasih beka. Aka rakon tu kosong dalam. Suatu mandu bias bas. Polisi pun ni dan nare rakon mandu dalam. Saya suatu mawalin marianne kawan dia nutaro dubin jabatet. Sunile ha. Polisi ni kawan dia rakon. Kaya dah mama, mana nare. Amma miti yo mere. Amma orang mana le kawan. Dokuma yo nagar gata. Sigar. Dokuma yo nagar gata tak amma mana. Sigar. Tamam sigar. Amma orang ni berbadu. Orang mana le arufu. Wah kusina pakai miti ane kaya berada kan. Lain dah tahu yang orang lupa. Akasih akam nagamu. Naga ngala Rabbi malin tara Rabbi nak ke samiti nama me. La nak ke nama. Nama nak kata beragirawan teh. Wallah nama nak kata ingat. Akasih hati. Apa nak lara kau ini dah nak ke lara insyaAllah erodio si desa. Rabbi akan nama me. Akan nama me. Adi kan Rabbi apa nama ra? Rabbi abda cuna waya. Anu mau sini Rabbi tu kau. Kutin. Abdi kutin. Jira abdi. Tam putih je lah. Jira abdi cakap sekarang. Amma orang mana le beta, orang mana kasiwa me bille, orang mana le nasiwa sih. Mana lah? Ani, orang kasih apa nagaran kemale. Malif nawab stare. Garu osman siwa me anu dufta. No, malif no.
namni dhabira maa dhaqa. Akkasitti. Namni gummee namiidhe har'allee miidhaa isa irraa deebi'uuf namaa miidhu. Miidhaa biraatu dabalu namaa mee jettee yaadduma takwa akkamitti karamta takka. Laa sinaanuma miitu malee si warri dhiiraa kun anuma miitu malee achi deeggartanii. Namni hundi si miidhu. Bu'aa wanti namaa miidhu. Namni hundi si hajjii namni deeggaruun jiru. Mamma hajjii deeggara daa'ima haadha adda baas jennee. Anama kanaaf dubbii mee gara dhumaati oofna. Natu si hajamee si waame. Maal lattaa jamu? Wanni si hajamee si waame. Viidiyoo dhiyoo kan mucayyoon Mustafaa bee jirtu sun gadhiifti quba qabda. Quba qabdan. Viidiyoo san irratti inshaallah hajjii mucayyoo fuudhee deemee jira. Mucayyoo kan? Mucayyoo Mustafaa bee jirtu sun. Fuudhee maal godhan? Fuudhee iddoo daa'imni jiru si mul'isa dheeraanii miidha. Mucayyoon garuu sottee akka si heerumaa daa'ima caaltuu fi jette argina. Akkasii viidiyoo ilaaltee. Viidiyoo daa'ima jiifiti caaltuu fi jetteettiin kalaas inshaallah iddoo itti mul'isuuf qabatee deemeeraan jedhanii. Icciitii kanallee mucayyoo qofa dhiifamee jiru namni duubaan deemee hordofaa jira. Anillee xiqqoo waan kana waaliif waan gammadeef inshaallah daa'imni kan kee iddoo jirtu sii baati ati illee na dhageettuu si haguutuu jechuuf. Adaman daa'ima fuuldura kottaa qottamaa naman. Ati amma xiqqoo maaliif jennaan mucayyoon faanaa deemaarti beekte akka nama jaalatee goote daa'ima harkaasii baasuuf deemaarti garuu isaan wanni dogongoran xiqqoo viidiyoo gadhiisanii viidiyoo san osoo argeedhe shakke malee maaliif bilbila illee qabuun namti irra fudhatteetti miree quba qabda. Kanaaf inni viidiyoo san yookaan argine ta'a daa'ima immoo fuudhee akka bira geessu kara deemee jira. Kanaaf inni daa'ima biraa miti kan geessu bakka biraa geessaa jiran. Atomtuu sammuun qabdan akkas naan jedhu daa'ima bira geessannaa jedhu. Addina maleetu daa'ima bira geessaa otuma du'eeyyuu otoo birrii harkaan hin qabatin osoo waan tokko harkaan hin qabatin daa'ima bira abadan geessu. Kakatee fi barfaafatee fi man biraa. Maal amala wajjin beektu inni ishii fudhatee deemuunsaa yookiin findoqa geeffachuu hin talle yookiin bakka biraa geeffachuu malee daa'ima bira geessu. Anatu beekama malajji. Anatu beekama malajji Abdallaa si caalaa anatu beeka. Ati beektus ajjiin amma waan kana amanee jira amma ajjiin namanu abadan. Akka inni bakka biraallee hin geessine namatu faanaa jira duubaan namni hordofaa jira. Nama hordofu malee akka nama hordofu hin beeku gaani. Mucaayyoo fuudhee mun bakka biraa geessu. Inni akka namni duubaan jiru hin beeku garuu inni amma dubbiin kan keessirre amma inni shakkii ati shakkite kan namni hunduu shakkee jira. Maaliif haga Mustafaan illee dubbii san dhaga'ee amma isa kana himee beekte dubbii kana gammachuu akkanatti jira anillee faana deemaa quba qabaadhu naan jedhe tamaan quba qabaadhu jennaan anillee amma dubbii sana eegallee Mustafaan illee gammachuu naan ga'e anillee gammachuu sana siin ga'a jedhee amma gammachuu sana waan Mustafaa akka Mustafaan dubbii kana beeku inni abdiin wajjin quba qabamu. Maaliif kanaaf anillee gammachuu kana waan gammade kana siinillee ga'ee atillee gammadde inshaallah shayyoon hin qabsiifti jedhee yaada waan jiru ammoo waan achi irraa ammoo waliin jira. Abdeen dhugaa feetaa? Ani dubbii kana keessattuu illee dhugaa ta'e akkati seentu barbaadu. Duraan jira seenii durayyuu dubbii keessa seentee dubbii gochitee citina keessaa baastina keessaa guurtee deemtee achitti garagalchite. Kanaafuu otumallee dhugaa ta'e otumallee soballee ta'e wanti kun akka keessa seentu barbaadu. Maaliif? Hin barbaadu. Ati ammallee dubbii akkuma duraa sana na keessaa guuraa jirta. Citina keessaa guuraa jirta. Na keessaa guurtee deemtee isaan faana bukeessuu jirti. Hin fedhu akkuma dubbii kana keessa seentu yoo abdanne. Kanaaf nawaamtee? Kanaaf nawaamsistee? Sanii miti sanii. Ani dubbii gara afaan kan keessaa adii addu si fuudhu osoo hin taane amma dubbiin kan duraayyuu agandaan kan keessirraa turuun kun waan guddaa badii guddaa beeku. Kanaaf ati nallee baay'ee nan kumatini waan dura lufeenillee na haalatini kun amma waan lufe dhiyeessi waan garaa jirutti immoo asii waliin jira kan na shakkisa. Otuma waan barbaade ta'e gaama ministeera sitti machuu hin danda'u. Akka duraatti illee si amanuu hin danda'u. Otoo wanti barbaade danda'u. Laa jaalli akkasii. Waan barbaade otoo goode otoo dhumallee gaa lafa kanallee gangalattaan si namanu kanaan booda. Ayyaa jaalli amanaa dhiisikaati waan. Akkamitti si dhiisa nama ciitinarraa fuudhee deemee achitti himu. Inni moo? Like abadan icciitillee sitti himu dubbii kana keessallee seeniini. Kun isin ilaallatu baqaati keessumaa bayi. Laa nooma si amma dura bar dubbii dura keessa nama keessa baanellee hin dandeenye boonni kun bakka guddaan haalli bakka haasii deebisne mana kan keessatti nagaa haga deebisutti
Haga ganda namaati baatee mana keetiin galtuudhaan qalbii. Mana koo kamitti hin galu? Mana koo kamitti hin galu? Namitti seera baafnee bakka fedhe haa galchu namitti. Laa kalaas manni ani ishee dhiisee jira. Amma mana isheeti waan ta'e waan daa'ima koo malee waan tokko hin barbaadu siin jedhe. Fooraa hanqinu eenyu. Rakkoon qabana dhiisee faneetu dhiisee. Yoo ati dhiifte iyyuu hin dhiibu. Dhagaadhaan yoo ati dhiifte iyyuu hin dhiibu. Abdallaa kanin siin jedhu. Ati xiqqoo as fakkaata. Xiqqoo achi fakkaata. Xiqqoo jaartee achi fakkaata. Xiqqoo ana fakkaata. Xiqqoo achi fakkaata. Maali jaamallee meeqa qabdaati? Sun fakkaachuu miti. Noom jaarsaaf jaartii sobanii araarsanii jechuudha sobna malee. Akkamitti jaarsaaf jaartii sobanii araarsanii jedhee? Nujituma keessa isin lamaan kan ati caajiin kun jaarsaaf jaartii mi? Kana sanii wajjin adda deemneera. Laalaan ta'u. Akkamitti hin ta'u? Nun fudhannu kan. Nun fudhanne kanumaa nu jidduu keessan kan isin walitti sufuuf yoo sobne malee waan biraati miti. Amma kaayyoon kenna mucayyoon meeshaan keetii fuuraa kan keetitti intala baasee gara fedhee mana fedhee haa galchuu ati mana keetitti deebi. Gara nuti deebi'u qabu. Ani isa jira. Laan ta'u. Kanaaf yoo na waan ta'e aannan deemu ta'u. Laan deemi qacaali. Ofii garuu waan tokko yoo deemte illee waan wayii narraa dhagaye. Natti hin dubbatin. Waan tokko narraa dhagaye yoo deemte. Soba keenya dhiisaa. Laa sobaa miti. Daamatti garuu dhagaye. Daamatti akka mucayyoo mul'isuuf deemeeru. Yookaan akka manarraa soba jettee yookaan dhaga bakka biraatiin dhaga'uu dandeetta waan ta'eef. Ana mana jaaqaa guutti gaadhi. Ofii garuu dubbii kana dhagayeetti nu deema. Waan gammade sa'aatillee garaan dhagaasu akkasii gammadu jechaa fi garuu ati dubbii sallaadha. Ani otuma asitti fiddeen amana malee afaan kanatti himtumaan hin dhagahu. Warri manaa hedduudha akkamitti jarjartee deemtare. Laatu wati dubbisaa darba. Caaltu. Akkasii kabajamtoota fi hordoftoota keenya argitanii akka caaltuun xaartee nama aartee ol kaatee fiigdee utaaltee baate hangaruu akkana aartiilee natti fakkaanne maaliif akkuma gammadee kana waliin qoodamnaa jedheeti isiin garuu loltee warra manaallee eenne kaatee fiigdee baate. Kanaaf an akka duraallee amma osoo hin taane akka duraa icciitii isiillee fuudhee hajji himuu osoo hin taane dubbii kana dhugama addaan baasee dhugamaan jirtu adda baatee daa'imni isii haa argamtuudha. Akkasii inshaallah maaliif nallee uuma dura darbee na amanuu dhabde malee ammaan booda allee dubbiin sun hagana seenessirra waanillee deebee wanna jedhee yaada keessanis karaa koomentiitiinis karaa garaagaraatiinis keessaanis warreen dubbistanii maal jettanii daa'imni caaltuu isin cubbistii caaltuun isin cubbistii waan isin jetta hunda isaa addaan baafnee dhaga'aa jirra dubbisnallee koomentii keessanillee ilaallallee. Kanaaf isin ammoo wanni isinirraa eegamu daamattii hajjii tana hajjii kanallee rabbi nu laafisee daamattiin tu akka haadha walitti deebitu akka du'aanii nu gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Kanaaf viidiyoo kana amma ani chaanaala hin qabu bakka itti gadhiisu illee waan hin qabneef garuu karaa harka jalaatiin fuudhee nama tokko kenne chaanaaluma caaltuu irratti akka gadhiifamu abdii qaba. Hawwii kooti inshaallah akkasuma gochuuf deemallee. Kanaaf isin wanni isinirraa eegamu wanni ani isin jedhu akka kiyyatti du'aa'ee akka nu gootanii gurbicha mataa dhagaa rabbi akka nu laaffisu isin jedha. Hanga amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.